sirna dimookiraasii sirrii kana fituu dura Oromoon kamuu akkanaa bulaa ture sirna mootiitiin bulaa ture. Mootiin kun abbaa irree ta'een jedhee duuba sirna tumatee bara. Gadaa tumate. Warri barate warri barreesse kun jaarraa 16 maali jedhani. Saniin duraa jira jaarraa 16 duraayyuu jira. Dhugaadha. Gaafa Oromoon jiru gadaan jiru. Gujiin gaafa sirna kana bocatee sirni mootii kun naa hin taane jedhuun duuba tumatee sirna of danda'a tumateen duuba mootota 11 bulaa ture. Mootota dubartiis 6, mootota dhiiraa 5 9 jechuudha. Mootota dubartii 6. 6 15 bulaa ture. Korniyaan illee kabaja qaba. Kabaja qaba. Jalqabaa mootota na gaafa tumatu dhumni isii hoyoyyoo dubartoota keessa hoyoyyoo garooyyee qadhoo qasooyyee lasii lasooyyee mootittii akkoo manooyyeeti hadhumaatun. Mootittii akkoo manooyyeetun Oromoon martu akkoo manooyyee dhaayyuu akkanama akkanaa moti. Akkoo manooyyeetu Oromoo hunda biratti hin beekamti. Akkoo manooyyee maqa Gujii bira jirti. Waan raajiiti. Amma fakkeenyaaf dannaba kana yoo deemte. Akkoo manooyyeeti. Asi jedhe. Wanni sirna Nu bira yoo deemte asi jedhe. Sirna haa. Sirni adeemara jira Oromoo. Maqaan tartibeessee hoyoyyoo garooyyee qadhoo qasooyyee lasooyyee haadha bantooyyee mootittii akkoo manooyyee. Akkoo manooyyee sun dubartoota achi jiraatte moo maal jennaa achi baatee Wallagga bulchuu dandeettu. Wallagga keessa akkoo manooyyeetti jira. Tuulama keessa akkoo manooyyeetti jira. Harargee keessa akkoo manooyyeetti jira. Boorana keessa akkoo manooyyeetti jira. Kanaafuu sirni bakka mara jira sirni Oromoo waliin tumate jechuudha. Raajii. Kanaafuu hoyyootu dubartoota keessa isii dhumaati. Saniin dura Girjaa Biilaa, Babbadoo Badee, Yookuullee, Girjaa Biilaa kan jedhamu kun Hingami Koyyaa Gujii biraa warra ture jechuudha mootota dhiiraa. Achiin duuba sirna gadaatiin gaafa buluu jalqabu sirni kun immoo wal qixxeessa. Dhiiraa dharaa wal qixxeessa. Amantaa feetiyyuu jiraatte amantaan bara sanii mandooyyuu fi waaqeffataa jedhama Gujii keessatti. Amantaa qaba. Dimookiraasii eegateetiin sirna eegateetiin amma namoonni tokko tokko yeroo tokko tokko sirna gadaa kanaa fi amantii gaafa waliif fidanuu jira. Sirna gadaa kanaa fi sirna bulchiinsa ammaa kanaan gaafa inni sirni gadaa maali jedhamu jira. Sirni gadaa sirna ittiin Oromoon bulu kan dimookiraasawaa ta'e kan diqqaa walqixa waaqaa gaditti lafaa olitti uummanni Oromoo seerota labsee akkaataa seerota saniinii uummata isaa, saba isaa, marra isaa, diqqaa isaa, guddaa isaa waaqa gaditti lafa olitti ittiin bulfataa bulchaa ture jechuudha.